Nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif ta'u daawwattoota keenya kun Yookoo Dooktarii Yookoo Dooktar 724 torbanitti al tokko waa'ee fayyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan torban kanaatu amma jalqabee qopheessitoonni qophii kanaa ani Abdii Dingataa fi Dooktar Sanbataa Guuttataa waliin taanee qopheessinee isiniif dhiyeessina karaa teeknikaa Geediyoon Mikaa'eltu jira. Waliin turaan afeerraa kooti har'a barumsa gaggaarii kan irraa argattan namni hundinuu akkamittiin amaloota gaarii yoo qabaate itti fufuu akka qabu akkasumas immoo amaloota dhibeef nu saaxilan maal fa'aa akka jiranii fi isaan irraa akkamittiin adda ba'uu akka dandeenyu walii wajjin ilaalla. Dooktar Sanbataa waan ol argineef natti toleera. Toleera dhuftan. Maqaa walitti deebine. Egaa namoonni biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu amaloota garaagaraa qabna. Sa'aatii 24 qabnu akkaataa nuti sarkuleetii goonu amala garaagaraa baanneeti. Amaloonni tokko tokko dhibee fi nu saaxilu umurii keenya gabaabsuu jireenya gaarii keessumaa gara dhumaatti akka nu hin jiraanne illee ni godhu. Bara dargaggummaatti illee akka nuni productive hin taane kan nu godhan ni jiru. Kun immoo akka biyyaattis akka dhuunfaattis akka maatiittis miidhaa baay'ee qaba. Mee amaloota dhibeef nu saaxilan ilaalluuti. Achi booddee isaan kanarraa immoo akkamittiin adda baana kan jedhu ilaalla. Tole akkuma atuu kaaste jireenyaaf wanti nu barbaachisan jiru. Akkuma uumamaatti yeroo ilaaltu amma sammuu keenya keessa maaltu sirriidha maaltu sirrii miti isa jedhu uumamaan qabna. Isaanuma wal yaadachiisu jechuudha amma isuma yaadachuudhaaf. Fakkeenyaaf sijaaraa xuuxuu yoo fudhanne namumti xuuxullee kan inni sirrii hin taane beeka. Garuu maaliif godha isa jedhu sababa adda addaatu jira sun. Namni tokko sijaaraa xuuxuu akkamitti jalqaba? Maaliif jalqaba? Inni sun egaan sababa mataansaa hin jiraatu yookiin hiriyootarraa ta'uu danda'a kan inni bare yookiin immoo bakka bashannanaatti ittiin bashannanuuf ta'uu danda'a yookiin immoo al tokko tokko namoonni yeroo dhiphina keessa jiran stressii itti baay'atu isa jalqabuu danda'u. Warri illee immoo bakka qorri jirutti ho'inaaf gaariidha jedhan jiraachuu danda'u yookiin bakka busaa ta'uu danda'a. Sababa qabu jechuudha wanti isaan jalqaban. Niif sana garuu akka inni sirrii hin taane sammuun isaanii beeka. Tokko sana jechuudha amalootummaa warra akkasiiti. Lammataa fakkeenyaaf bakka tokko taa'aa ooluun sirrii kan hin taane eenyuyyuu beeka. Egaan sosocho'uumti illee sammuufis haa ta'u nannaafis haa ta'u barbaachisaadha. Akka inni barbaachisa ta'e hundumtuu beeka. Kanaaf socho'iin qaamaa yookiin miillaan deemuun gahaa miti yoo ta'e innis nanna keenyaaf gaarii kan hin taanedha jechuudha. Sadaffaan nyaatadha. Nyaata nuyi nyaannu fakkeenyaaf nyaata madaalawaa ta'e irraan kan hafe nyaati fakkeenyaaf nanna keenyaaf miidhaa fidan jiru. Akka fakkeenyaatti yoo kaasne namni tokko yeroo baay'ee cooma nyaata ta'e yoo jiraate jechuudha. Yookiin immoo dhadhaa garmaleetti baay'ate yoo ta'e isaan kuni deebisee immoo gosa kuduraa kana nannaaf barbaachisoo irra ta'anis immoo ga'aatti hin argatu yoo ta'e isaan kunis namaatiif gaariin ta'u jechuudha. Arfaffaa yoo ilaalle fakkeenyaaf furdinni qaama garmalee yoo dabale eenyuyyuu sirrii kan hin taane beeka jechuudha. Nannaaf miidhaa akka inni fidu beeka. Tokkoffaa jalqaba isaa ba'aadhayyuuti. Namni suni yoo jireenyuma hawaasaa keessatti illee akka garaasa olii gad deemee waan barbaade hojjechuu galagaluudhaaf hin rakkata. Furdinni qaamaa yeroo garmalee dabalu inni sun isa mul'atudha. Garuu isarratti dabalatee keessattis akkuma fakkeenyaaf sosocho'uu dadhabu sana nanna keessatti illee akkasuma ba'aa ta'aa deema. Onnee haa ta'u, kalee haa ta'u, warra kaan irrattis akkasuma yookiin dhibee sukkaaraa yookiin dhibee dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxiluuf illee akkasumatu sababa ta'a jechuudha. Inni kan biraanii fakkeenyaaf dhugaatii yoo fudhanne hundumtuu beeka sirrii jechuun namni sirrii dhadhee dhuguu hin jiru yookiin ittiin bashannanaaf dhuga yookiin immoo hiriyoota wajjin wanta sooshaal waan kana jireenyuma hawaasaatiif taa'ee wajjiniin dhugata. Garuu dhugaatiin sirrii kan hin taane
fakkeenya namni hin beekachuudha. Egaan sadarkaa qaba. Innis nannaaf tarii dhugaatii yeroo dhuganii dhiibbaa kan hin finne jiraachuu danda'a. Giraamii 20 dhiiraaf yookiin giraamii 10 dubartootaaf kan jedhu jira safartuun kan kaa'ame. Yeroo baay'ee garuu sanaan hin murtaa'u waan ta'eedhaaf sanaa ol yeroo ta'u innis akkasuma nanna keessatti dhibee fidaa deemachuudha. Rakkoo akkasiitu jira. Warra amala jennu keessa baay'inaan kana kaan stressiidha. Namni garmalee dhiphachuu egaa dhala namaa ta'e kan iyyaan hin jiru. Iyyaa dandamtu akkaataa yoo waa jalaa badellee yookiin wayitti aaruun hin jiraata. Garuu garmalee dhiphachuun sammuu ofii dararuun jechuun inni sunis namaa keessa sammuu qofa miti. Nanna kan biraa keessattis qaama keessatti innis dhiibbaa fiduu hin danda'a jechuudha. Isaan kana baay'inaan. Egaa amaloonni kunneen akkuma nuun jenne beekna. Baay'ee namni gaafa alkoolii dhuguu dhaqu yaangii yoo ta'e nama dhokochaa dhaqa. Caatii gaafa qaamuu deemu namni baala akkas godheen deemu. Jaakettii isa ofirraa baasee keessa kaayee deema. Akka namni isa qeequu waan beekuuf. Qeequu waan beekuuf innis keessi isaa wanti sun sirrii miti jedhee sababii itti amaneef. Akkasumas namoonni tamboo xuuxan illee itti tolee waan sirrii godhaan jira jedhanii miti kan tamboo xuuxani. Egaa mee keessa kun dhiibbaan manaa fidaa kun kanarratti fida yoo jenne yeroon baay'ee nu ga'uu dhiisuu danda'a. Fayyaa keenya irratti kanneen kun amaloonni kun rakkoo akkamii fidume jarreen kun. Egaan amma ogummaa korraa yoon ka'e warra amma kaasne kuni warra kaanitti dabalatame jechuudha. Warra akka sukkaaraa dhiibbaa dhiigaatii wal qixa hamma ta'uu danda'uttidha kan isaan onnee irratti rakkoo fidan. Lammata somba irrattis rakkoo fiduu danda'a. Kaansarii fiduu danda'a fakkeenyaaf. Tamboo xuuxuun. Kaansarii duwwaa miti. Warruma ujummoo qilleensaa illee achirratti illee rakkoo fidee hafuura baafachuu yeroo isaan dadhaban jira. Sammuu irratti rakkoo fiduu danda'a. Garaacha irratti yookiin mar'ummaan irrattis akkasuma tiruu irratti rakkoo fiduu danda'a. Kalee irratti fiduu danda'a. Gogaan irratti illee kanaaf tamboo xuuxuun akka fakkeenyaatti yoo kaasne nan irratti dhibeen hin finne hin jiru utuu jennee turre salphata jechuudha. Warra alkooliis yoo fudhanne amma fakkeenyaaf limitii yookiin hamma ta'uu qabu ol yeroo ta'aa deemu tokko kan ittiin beekamu tokko gaan turuudha. Yeroo baay'ee kan ittiin miidhamu. Garaacha irrattis akkasuma onnee irratti fakkeenyaaf namoota hin beeku jiru sababuma sanaan kan onneen isaanii miidhamee ittiin illee miidhaman. Yeroo baay'ee garuu alkooliin onnee namaatiif gaariidha waan jedhamu wannoo akkasiitu jira uummata keessa. Egaan waan hidhanni akkuma sila jenne limitii qaba sun. Amma giraamii 20 gadi yoo ta'e dhiiraaf yookiin giraamii 10 gadi yoo ta'e yookiin rakkoo hin qabu yookiin immoo hamma ta'e nannaaf hin barbaachisa wanti jedhamu hin jiraata yookiin immoo miidhaas hin fidu bu'aas hin qabu wanti jedhu jira. Sanaa olitti garuu miidhaadha. Inni wanta beekamaadha kuni. Anis hojii makoo keessatti muuxannoo hin qabuuni rakkoo adda addaa yeroo inni namarratti geessisu kan hin argidha. Akka saayinsiittis yookiin muuxannoo iddoo saayinsii yeroo jennu muuxannoo iddoo bira jira. Isattis yeroo laallu alkooliin sadarkaa barbaachisu olitti yeroo ta'u onnee irratti, tiruu irratti, mar'ummaan irrattis iddoo biraa irratti qaama iddoo biraa irrattis akkasuma rakkoon geessisa. Kan biraan qorichoota garaagaraa fayyadamuun kunis namoonni akkuma tasaatti galanii qoricha kan xuuxamu kana akkasumas kan waraanamus kan funyaaniin afuufamee ol fudhatamus kanneen magaalaa kana keessallee baay'ataa akka jiru himamaa jira. Yeroo tokko poolisiidhaan illee dhorkamaa ture. Kunneen illee dhiibbaa isaanii yookaan immoo fayyaa keenya irratti miidhaa isaan fidanii maal fa'i? Jira. Fakkeenyaaf egaa warra akka suusii kuni tamboomatti dabalatee iyyuu akkuma teettama qoricha gosa adda addaatu jiru dhugumadha. Kan xuuxaman sun dhiibbaa akkuma tamboo sana isaanis fiduu danda'u. Sana irratti dabalatee sammuu irratti rakkoo fiduu danda'u. Onnee irratti battaluma sanallee yeroo isaan rakkoo fidan immoo hin jiraata.
warri karaa hidda dhiigaallee qorichoota fudhatan duraan biyya biraa ture. Egaa amma teekinooloojii wajjin yeroo inni dhufu jira. Kun na mudateera iyyuu. Hidda dhiigaatiin qoricha warra suusii jennu kana namoota fudhatan keessaa tokko maal ta'a maaliif isaan hidda dhiigaa marra kaa'aniitu kennu waan ta'eedhaaf infekshiniin yookiin baakteeriyaan karaa sana galeetu vaalvii onnee irratti illee infektiiv indookaardaayitis jennu jechuudha. Achirratti dhaqee infekshinii uumee onnee illee miidhuu danda'a. Kanaaf isa suusiidhaa fi daayirektii ofiisaatii wanta fiduu caalaa wanta biraadhaaf sababa ta'a. Infekshiniif sababa ta'a. HIVdhaaf walitti daddabarsuudhaaf inni injekshiniin suni wal harkaa fuudhanii fayyadamu waan jedhaman isaafis dhukkuboota daddarboo ta'an kan akka HIV fa'iif nama saaxila. Hawaasa keessaallee jireenya hawaasaa keessaa hin ba'a. Wanta qoricha sana irratti namni suni jireenyi isa qoricha sana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaaf makiinaan beenzina malee hin deemne makiinaan nu amma qabnu kuni namni sun qoricha sana fudhatu malee hojii hojjechuu hin danda'u yoo ta'e sunigaan akka nama naaffatee jechuudha. Akka namni harkisaa irraa citee tokkottitu aktii gochuu jalqaba waan ta'eedhaaf amalooti kuni daayirektili ofii isaaniitiin wanta geessisan qorichi sun wanta geessisuu irratti dabalatee sammuu nama sanaa irratti wanti inni dhiibbaa geessisutu irra guddaadha jechuudha. Egaa akkuma sila kaasne namoonni yeroo baay'ee rakkoo amaloota akkasii keessa gaafa galan beeku sirriitti rakkina akka ta'e garuu keessaa ba'uullee yeroo isaan itti dadhabantu jira. Keessaa ba'uu yaalanii keessatti deebi'uu keessatti kufuu deebi'uu. Mee namoonni kun amaloota kana dhiisuudhaaf maal godhan? Dhuguma amma nama akka nama keessa jiru sanatti yoo hubatte suusii dhiisuun salphaa miti. Akkamittiin dhiisuu danda'ama isa jedhuu fi mala adda addaatu jira jechuudha. Tokko ogeessadha kan nama gargaaruu danda'u murtoo abbaa sanaa booda jechuudha. Inni jalqabaa abbicha murteeffachuudha. Abbicha erga murteeffatee booda ogeessi jira kan sana at least nama deeggaree mala kennee fi akkaataatti keessaa bahan illee nama gargaaru ogeessi jira. Kanaaf ogeessa sana wajjin haasa'u. Kaan maanni sadaffaanii namoonni rakkoo akkasii keessa turanii keessaa bahan immoo jiru. Isaan illee mala namaa dha'uu danda'u. Kanaaf ogeessa fayyaa fakkeenyaaf bira dhaquun ofii isaaniitti dhaqanii tajaajilamuu qofatu hin taane karaa sana illee namoota kanaan dura haala sana keessa turanii keessaa bahan wajjin wal arganii yookiin rakkoo wal fakkaata namooti qabanii walii wajjin murteessanii jennaanis haamilee walii filachaa keessaa ba'uus hin danda'u waan ta'eedhaaf murtoo abbaatii ogeessa fayyaatii namoota immoo kanaan dura sana keessa turan irraallee muuxannoo argatanii keessaa ba'uun hin danda'amu. Jaarsa tokkotu ture durii biyya keenya biyya lafa itti dhaladhee guddadhee tamboo xuuxu. Nama tamboo xuuxuu barbaadu baay'ee gorsu. Isaan dhiisuu dadhabaniiru. Yeroo baay'ee immoo dhiisuu yaalaniiti deebi'anii gaafa namni garri yaangiin umuriin dargaggeessaa tamboo xuuxuu jalqabu akkas jedhuun gubattee nagarree abiddatti gamtii kottuu gubadhu akka koo jedhuun yeroo hundumaa. Kanaaf egaa namoonni baay'een dhuguma dadhabaniiru. Namoonni dhiisuu dadhaban akka kana rakkataa jiru. Namoonni itti galaa jiran garuu eeggannoo guddaa akka isaan godhaniin asumaan dhaamsa dhaamuu barbaanna. Akkasumas namoonni itti seenanii garuu keessaa bahuu dadhaban keessumaa araada itti seenanii keessaa bahuu dadhaban hakiimota kan sammuudha akka isaan dubbisan yoo isaan argachuu dhaabatan illee hakiimotuma naannoo isaanii jiran walii galaa akkamitti dhiisuu akka qaban mariisisanii gaarii ta'aa jennee dhaamsa dhaamuu barbaanna. Guddaan isin galateeffadhaa. Oduu dhaggeeffannee walitti deebina. Yeroo muraasa booddee wal argina. Gaaffii kamiyyuu qabaattan 724 irratti bilbiltanii hakiimota keessan mariisisuu dandeessu. Egaa oduu dhaggeeffannee yeroo muraasa booddee wal argina.